Akkam bultan hordoftoonni Oromiyaa Miidiyaa Network akkam bultan bakkuma jirtanitti kun yeroon geessedha. Guyyaa har'aa qophii addaatiin kan dhufeef sagantaa tokko haala yeroo kana yookiin ammoo torbaan dabre kana keessatti Oromiyaa naannoo godina Arsii lixaa fi Baalee jidduutti rakkoo mudatee wal qabatee barsiisonni Yuunivarsiitii Madda Walaabuu irra balaan addaa fi balaan hamaan akka gahe ni beekama. Dhimma kana wajjin wal qabatee haala balaan kun irra jiruu fi miidhamtoonni balaa kanaa kanneen wareegaman yookiin kanneen lubbuun isaanii bahee gara fuula Rabbii deemanii jiranii isaan ammoo maatiin isaanii gaggeessee jira. Maatiidhaa fi carraa kanaan jaalattoota akkasumas ammoo Yuunivarsiitii Madda Walaabuutii fi sabrii Rabbi isaaniif haa kennu hiriyoota isaatiif jedhaa jajjabinallee isaaniif kadhataa isaan warra gara fuula Rabbii deemaniif ammoo Rabbiin jannataan isaan haa simatu jedhaa. Har'a sagantaa haala keessumattuyyuu isaan madoon yookiin ammoo miidhamtoonni balaa konkolaataa kanaan isaan irra gahee fi yeroo ammaan tanaa wal'aansa iddoolee garagaraatti argataatiin jiran maal irra jiru kan jedhuu fi qabxilee kana wajjin wal qabatan hedduu kaasnee mari'annaa. Kanaaf guyyaa har'aa Oromiyaa irraa nama tokko akkasumas ammoo Ameerikaa irraa nama tokko biraan qaba. Oromiyaa irraa Dr. Balaayinee Lataa jedhamu. Dr. Balaayinee Lataa CEO yookiin ammoo bulchiinsa hospitaalaa fi kolleejii Arsii Nagellee Arsii irratti kan hooggananii fi PhD yookiin ammoo medical doctoridha. Gara biraatiin ammoo Ameerikaa Ohio irraa Dr. Abbaa Shaamoo Leencoo PhD in pharmacist nama qaban namoota kanneen wajjin yookiin ammoo hayyoota Oromoo keessattuu ogummaa fayyaatiin biyyaa fi biyya alaatitti illee saba keessa jiraatanii fi saba ofii gargaaraa jiran qabadheen dhiyaadhee jira. Keessummoonni koo guyyaa har'aa sa'aatii isin yaamnetti marii dhimma haala gadda olaanaa biyyattii sanarra gahee yookiin ammoo Yuunivarsiitii Madda Walaabuu adda durummaan keessattuu yookiin miidhama addaa kan ta'e kana irratti waan godhaa turtanii fi haala keessa turtan hunda isaatu jechuudha. Saba uummata hayyoota kanneen jaalatu barattoota istaatasii hayyoota kanaa beekuu barbaadu hundaafuu yaada bal'aa nuuf kennuudhaafi sa'aatii koo yaamicha koo kabajanii argamu keessaniin maqaa OMN'tiin hedduu galatoomaa anaa dhufu isiniin jedhee jira. Anaa isinis baay'ee galatoomaa isin nu affeeruu keessaniif. Galatoomaa waan nu affeertani. Dr. Balaayinee mee osoo gama dubbii kanaa hin seenne bal'inaan Dr. Balaayineen odeeffannoo qabnurraa kan ka'e hospitaala fi kolleejii Nagellee Arsii erga ijaaramee ammas nama hojii gurguddaa hojjetaatiin jiru nama gargaarsa namoomaatiin bifa addaatiin of kenneetiin deemu hooggansa fiiziyaanota yookiin ammoo daaktaroota yookiin haakimoota Oromoo hundasaa kan ta'e har'a ammoo hospitaala kana kan abbummaadhaan yookiin CEO ta'uudhaan bulchu. Yuunivarsiitichi isin ijaartan sun amma dura dhugaa dubbachuudhaaf yookiin ammoo hospitaalli isin ijaartan yookiin ijaarameetiin biyya san keessatti karaa hayyuu fi doktora ogeessa fayyaa Dr. Guddataa Inikkaatiin ijaarame. Bu'aan inni argamsiisaatiin ture, barattoonni inni barsiisaatiin ture, wantoonni biyya alaa irraa laallu hedduu kan nama gammachiisan akka ta'ee fi Oromoon akkasumas ammoo sabni biyyattii sanaa kan iddoo sanatti tajaajilamanii fi barattoonni achii bahanis galata guddaa akka qaban nama hedduu irraa gammachuu hedduutu dhagahamaa. Gammachuun kun ammoo anis kallattii kanaan ibsachuun barbaada. Inni biraa ammoo Dr. Balaayineen keessumattuyyuu rakkoo biyyattii sana keessa jiru kallattii garaagaraatiin haakimoota biyya alaa jiranii wajjin illee walqunnamtii guddaa qabaachuudhaan yoo rakkinoonni garaagaraa jiraatan odeeffannoo walii dabarsuudhaan doktoroonni biyya alaa jiran ammoo saba isaanii bifa kamiin gargaaruu akka qaban keessatti rakkoo biyya sanaatii fi fiiziyaanota yookiin ammoo haakimoota biyya alaatii Oromoon qabdu kan biyya keessas dabalatee walitti hidhuudhaan jabinaan haakimoonni kunniin ammoo biyya isaanii akka gargaaran gochuu keessatti gahee olaanaa akka qabdan dhagahama. Mee kanarraa kanaaf hawaasa uummata Oromoo bal'inaan sadarkaa gara OMN kanaan akka har'a fooddaa kanaan akka wal bartan Dr. Balaayinee Lataa eenyu yoo jedhan akkamitti nuuf himtu? Ayyee galatoomii waan affeerteef egaani Dr. Balaayinee Lataan jedhama. Dhaladhee kan guddadhe egaa aanaa Heeban Arsii keessatti duraan Heeban Arsii yeroon hin uumamin godina Arsii aanaa Muunessaa naannoo Guljootatti ganda Shobaa Gannat jedhamu keessatti dhaladhee guddadhe egaa ammatti ispeeshaalistii yaala daa'immaniiti nin barsiisa. Egaa hojii bulchiinsaallee hojii tola ooltummaallee akkuma sedha kaafte yeroo ammaatti pirezidaantii waldaa hakiimoota Oromiyaa ta'ee nan tajaajila.
guddaa waan himamu qabu. Ulfaadha waan guddaadha. Pireezidaantii waldaa haakimoota Oromiyaa jechuun waan xiqqaa miti. Biyyattii sana keessatti fayyaan biyya sana keessatti baay'ee murteessaadha. Dhimma fayyaa namaa irratti ammoo hojii guddaa kan hojjetu haakimoota. Asirratti qaama kana bulchuu jechuun qaawwa hedduu argitanii, balaa hedduu argitan, rakkoo keessa jirruu fi uf durallee kaasii deemu argitanii. Kanaaf amaanaa guddatu isinirra jira. Rabbiin nama amaanaa kana baatee uf dura deemu isin haa godhedha. Mee Dr. Abbaa Shaamoo gama keessan dhufaa. Dr. Abbaa Shaamoo ammootu yeroo baay'ee an dhimma hawaasummaa keessatti bal'inaan isaan beekaa. Yeroo baay'ee illee waan waliin haasofnee fi Dr. Abbaa Shaamoo wajjin bal'inaan haasawus natti tona haasawa mimmi'aayaa dubbii babbareedaa osoo waa takka hin quuqne wanti isaan namatti himan hedduu nama hamilee namatti tora. Kana malee bakkoota garaagaraa dhimmoota Oromoo keessatti hirmaannaa guddaa akka godhan akka amma duras Ayooppaallee hoogganaatiin akka turanii fi yeroo ammaas tanas dhimma yuunivarsiitii Madda Walaabuu kana irratti hanga danda'ameen maaliin uummata kana bira dhaabbachuu danda'a diiyaasporaan biyya alaa jedhuun qaama garaagaraa dubbisanii waan gargaarsa kana irratti illee waan xiqqoo akka dirqama lammii tokkootti maal gochuu dandeenya yeroo kanatti qaamaan fagaannee ogummaa qabnuun achitti tajaajilu illee yoo baanne biyya alaa lammiin jiru gaheen diiyaasporaa maal jechuudhaan wantoota garaagaraa hojjetaa qaama ture. Mee bal'inaan ammootu Dr. Abbaa Shaamoo sarvisiin keessanillee biyyattillee biyya keessattillee hojii gurguddaa hojjettanii har'as biyya alaatitti illee sarvisii guddaa kennaa jirtanii. Mee Dr. Abbaa Shaamoo eenyu jedhan gabaabinumaan maal jettu? Ayyee galatoomi yeroon geesse dura dursoonii balaa naannoo washaatitti waa dubbatootitti gahee namoota dhuman kana gadda guddaa hammanan jedhamne nu dhagahame akkuma ummata Oromoo kamiyyuu waan onne nama cabsaati waan nama gaddisiisaati. Maatii namoonni irraa amrii tahan kana ammoo Rabbi jajjabina isinii haa kennu. Jajjabaadhaa wanni Rabbi fide wanni godhan hin jiruun jedha. Kun ammoo namoonni hospitaala garaagaraa keessatti lubbuu keessan Rabbi isin hambisee yaalamaa jirtanii Rabbi qabbana isinii haa godhu. Maatii keessanitti akka daftanii deebitan Rabbi isin haa gargaaru. Kana jechuun gara eenyu akkan tahe gabaabumatti maqaan kiyya Abbaa Shaamoo Leencoo jedhama. Anis godinuma Dr. Balaa himate kana himadhaa ka yeroo dheeraa biyya alaa kanas biyyas nama jiru wajjini waa'ee hawaasa kennaa ilaalchiseeti. Tattaaffii hamma fagoo irraa gargaaruu danda'an inuma tattaafadha. Kana dura ogeessitoota fayyaa Oromoo ka idil addunyaa keessatti pireezidaantii tahee tajaajilee amma immoo baallii haga waggaa tokkootti na fakkaata ofirraa kennee gama kanaan ammoo hojiin hawaasummaa hojiin uummata kennaa yeroo hundaa barbaachisaadha. Eega galteen kun galtee pireezidaantii Madda Walaabuu bulchiinsa Nageellee Arsii hospitaala Nageellee Arsii wajjin ta'uudhaan maal isin qarqaarra ka jedhu waan xiqqashu amma namni akkuma jedhe namni fagoo irraa waan godhuu danda'u irratti hojjetaa ture. Kanuma jidduudhaan ammoo bulchiinsi yuunivarsiitii Madda Walaabuu waan bareeda yeroo hamaa san keessatti tasgabbaahuun waan guddaadha. Tasgabbaahanii ammoo namaan communicate godhaa. Nama galteen itti galte kanaan communicate godhaa. Kan lubbame kanaan communicate godhaa. Akkaataan isaan disasterii kana is a huge unexpected unplanned waan itti yaadamin waan itti qophaahamuu hin dandeenyetti haala gaariin hojjetanii Nageellee Arsiis Dr. Balaayasuma jiranii waan keessa bahan garuu halaala innaa laallamu namni miidhamaan agasii yeroo tokko osoo ittiin qophaahin yeroo tokko innaa si dhufu baay'ee rakkisa. Isaaniinis galatoomaa jedhaa tanuma jedhee gara kee deebisa yeroon geesse galatoom. Ulfaadhu Dr. Bashaamoo mee gama Dr. Balaayinetti deebina. Dr. Balaayine mee haalli
guyyaa sana mudate yookiin caamsaa akka lakkoofsa Awurooppaatti caamsaa 20 bara 2023 balaan konkolaataa nama 45 qabateetiin deemu irra balaan gahee balaa kanaan ammoo hayyoonni Oromoo doktoroonni hedduun achi keessatti falmattoonni osoo barsiisaallee ta'anii falmattoonni mirga dhala namaatiin bal'inaan sooshaal miidiyaa kana irratti illee hojii gurguddaa zamana qeerroo yookiin ammoo keessatti namoonni beekaman kanneen akka Abdii Baalee fa'aatu as keessatti dhabame dhugaa dubbachuudhaa fi doktoroonni achi keessa jiran sun jenereeshinii meeqa urgaa yuunivarsiitiin sun uumamee irraa eegalee ogummaa ilmi namaa yookaan achi keessa kennamuun barsiisota turanii galteen sun mana Oromootii miti mana lammiilee Itoophiyaa hundatu qaba. Because isaan ilmaan barsiisanii ilmaan isaan barsiisan nama hedduu achi jalatti barsiisanii isaan haakimoota barsiisanii haakimoonni achirraa bahan ammootu haakimoota yookiin ammoo hawaasa bal'aa tajaajilanii isaan yookaan ogeessa seeraa barsiisanii ogeessa seeraa isaan barsiisan sun ammallee deebi'ee nama hedduu barsiisee kanaaf galteen yuunivarsiitii Madda Walaabuu irratti galte kuni mana Oromootii miti mana biyyattii sanaa mootummaa Itoophiyaa jedhamu san daangaadha hanga daangaatti balaa tuqeedha. Gadda hedduutu namatti dhagahamee lafee namaa onnee namaa hedduutu cabee balaan kun balaa itti yaadameetiin namni ofitti fidoo osoo hin taane daandiin sun balaadhaan kan beekamu garuu of eeggannoon godhamu tokko tokko jiraachuu danda'a karaa sana gudeemamu wanti of eeggannoo godhamu jiraachuu qabaa garuu haa ta'uti garuu balaan kun galeera mee balaan kun galee yeroo dhageettan maaltu isin dhagahame balaa sana ammootu handil gochuudhaa fi fageenya irra osoo jirtan fageenya osoo isin dhorgin nuti naannoo keenyatti gala osoo hin jedhin tarkaanfiin isin fudhattan yeroo sana keessatti maal ture? Ayyee galatoomi egaa hospitaalli waliigalaaf kolleejjiin meedikaalaa Nageellee Arsii yeroo dhaabbate kana keessatti akkuma beektu baroonni darban kuni karaa hedduun sababa rakkoo nageenyaa naannoo kana tureen wal qabatee balaa tiraafikaa mojoodhaa haga asiin haga baalee karaan kuni baay'ee balaa tiraafikaatiin akka biyyaattuu kan beekamu keessummeessaatuma turree tajaajila amma kenninu kanallee waan barsiisota ta'aniif waan hayyoonni bakka tokkotti balaan mudateef dhimmi kun miidiyaa irratti bal'inaan haa beekamu malee qophaa'ummaa qabaa manni keenya tajaajila akkanaa sukkanneessaa kan kana tarullee kennaatuma turre haa ta'u malee tajaajilli kun kan ammaa kun balaan ammaa kun wanni adda taasisu hayyoonni mana hojii tokko keessa hojjetan barsiisonni yuunivarsiitii tokko bakka tokkotti balaan kun mudateera yoo jedhamu ogeessumti manneen hojii keessa jiruyyuu akka maatii isaa keessatti namni tokko balaan irratti mudateetti kan fiil godhu kanaaf xiinsammuu namaa irratti illee dhiibbaa qabaata haala san keessatti ogeessi tasgabbaa'ee hojii fi ogummaa irratti qofa xiyyeeffatee tajaajila kana akka kennu godhuun yeroo baay'ee rakkisaadha gaafa rakkoon kun mudatu hedduun keenya bakka adda addaa turre ani naannoo Gujii keessa deeggarsa geessuuf achiin ture haa ta'u malee akkuma balaan mudateen daqiiqaa muraasa keessatti namoonni naa bilbilanii ogeessota keenya as jiran waliin wal dubbachaa turre muuxannoo nu qabnuun humna dhaabbileen keenya dhaabbileen mootummaallee ta'ee haalli dhaabbileen dhuunfaa naannoo kana ittiin hojjetan waan beekamuuf waan beeknuuf hayyoonni achirraa hafan kuni karaa adda addaatiin manni hojii kun muuxannoollee waan qabuuf leenjillee waan qabnuuf meeshaallee ga'aallee waan qabnuuf hayyoota kana hambisuun waan danda'amuuf garanatti dhufanii tajaajila yaalaa kana akka argatan kanaaf immoo haal dureen tokkollee akka hin barbaachifne warri Dr. Guddataan faallee ala kan jiranillee warri biyya keessaallee wal dubbanne karaa danda'ameen hayyoota kana garanatti fidanii warra garanatti dhufaniif tajaajilli yaalaa isaanii jalqabee jira. Isa kanaaf egaa ogeessi keenya kan jiru hundisaa boqonnaarrallee kan jiru bakkuma jiru walitti duulee haaluma duraan leenjiin kennameen tajaajilli ariifachiisaa ta'e emerjensiidhaan hojjetamuu qabu hundisaa akka hojjetamu warri tajaajilli kennamuu fi jalqabu akkaataa dhukkubsataan sadarkeeffameen tajaajilli suni kennamee fi egaa rabbii waliin lubbuun namoota hayyoota hafanii suni baraaramuu danda'eera akka yeroo jalqabaatitti ammallee egaa tajaajila isaaniitti fufaa jiru san booda si ibsuu nan danda'a garuu kuni muuxannoodhuma ture muuxannoodhuma waggoota darban keessatti ijaarame keessattuu balaan konkolaataa kun marsaa 8 kan ta'u balaa konkolaataa gurguddaa namoota 20 ol yeroo tokkotti aga nama 52 kan dhufullee hospitaala waliigalaaf kolleejjii meedikaalaa Nageellee Arsiitti yeroo tokkotti dhufee yaallamee hin beeka. Gama biraatiin immoo balaan yeroo nageenyaatiin torbaan tokkotti aga sarjarii 72 yeroo
obboleessi keenya Hacaaluun du'etti hospitaalli waliigalaaf kolleejjiin meedikaalaa Nageellee Arsii kafaltii tokko malee namoota 72 torbee tokko keessatti tajaajila baqaqsanii yaaluu gurguddaa sababa balaatiin mudate kennaa tureera. Kana kanarraa muuxannoo qabnu san barsiisota keenya ittiin oolchuu fi tarkaanfii fudhatame. Hedduu wanti dhagaye kun ani akka malee natti tole. Maaliifi biyya keenya Itoophiyaadhaa miti yeroo tokko Ameerikaa keessattuyyuu maashinni akkanaa har'aaf asin jiruuf kiliinika akkasii yeroo deemi jedhan ana na mudatee jira in America. Isin ammoo biyya san keessatti I think Universitiin hospitaalli biraa yoo Finfinnee keessa jiraate malee Oromiyaa keessatti hospitaalli waan barbaachisu hundaaf qophii qabnaa. Sarjariin 72 guyyaa tokkotti goonee torbaan tokko keessatti goonee muuxannoo qabna jedhee afaan guutee hospitaala dubbatu akka Oromootitti akka biyyaatitti illee hospitaala dhuunfaa akka kanaa qabaachuudhaaf qabeenya guddaadha. Ani hedduu nama gammachiisa wanti isin himtani. Kanaaf an muuxannoo isin qabdan sun amma biyya keenya keessatti wanti biyya alaa kanatti fakkeenyaaf galteen akkasii yoo galu dhukkubsattoonni akkasii yoo dhufan dhukkubsattoota sanuu hospitaala garagaraa irra facaasan. Gaddafanii because doktoroota immediately yaamanii galchuu waan hin danda'amneef isin ammoo doktoroota qabdan hunda bakka hundarraa yookiin ammoo warra boqonnaa irra jirullee deebistanii ofii keessanillee bobba'aa irraa gara deebi'aa. I heard gara biraatiin ammas namoota akka Dr. Guddataa Inikkaallee neetworkiidhaan yookiin ammoo karaa telekonferensiitiin walitti hiitanii tajaajilli isin kennaatiin turtan balaa sana hir'isuudhaaf wanti isin godhaatiin turtan hedduu kan nama gammachiisuu fi kan nama boonsu carraaqqiin isin gootan kana dhugaa dubbachuudhaaf Oromoon Dr. Guddataa nama visionary ta'e qabaachuun osoo isaan jiraachuu baatanii wanti kun yaadamu osoo isaan yaaduu baatanii wanti kun lafarra hin taa'u osoo isin ammoo achi jiraachuu baattanii ammoo wanti lafarra hanga keetillee keettu hardware qofa qabaataniitiin jiraachuun gatiin qabu software isa keessa jiru sammuu hojjettoota keessanii sana akkamitti meeshaalee jiran sana itti fayyadamuu danda'u mataan isaatu teknooloojii kana wajjin deemuun waan guddaadha. Kanaaf I think kolleejiin kun kolleejii addaa akka ta'ee fi hospitaala addaa akka ta'e hedduu waa hedduu silaa osoo miidiyaa irratti dhuftanii yerootti namni qabeenya iddoo sana uummanni keenya qabu sarvisiisiin bilaashatti kilaasaati jirtan kana uummanni kun beekee gara biraatiin ammoo sarvisiin walabaa qofa isinirraa argachuu qofa osoo hin taane isin bira dhaabbachuudhaaf illee Oromoon akka Oromootti wanti godhuu qabu yoo jiraate I think booda irratti dubbannaa. Meeqa kana bira dabarseetiin ammas tajaajila yookiin ammoo akkuma balaan kun mudateen keessumattuyyuu manneen haakimaa yookiin ammoo tajaajila xixiqqaa kennan kanneen akka buufata fayyaa magaalaa Adaabaatti argamu namoota achirraa dubbises qaba. Wanti isaan jedhanii namoota iddoo sanatti battalatti du'een alatti namoonni madoo ta'an hundi isaaniitu as dhufanii at least emergency jalqabaa yookiin ammoo tajaajila jalqabaa san qofa kennuu dandeenya. Sana booda rifar godhaatiin ofirraa ergaa turre boqonnaan hin jiru hirribni hin jiru suukanneessaa ture akka malee rifachiisaa ture waan jedhu jedhanii warri dodolarra jiranis Shaashamanneen yookiin ammootu akka Walaayitaa Sooddoo akkasumas ammootu namni dhukkubsattoonni yookiin madoon kunneen hedduun isaanii gama yuunivarsiitii illee deemanii jiru. Carraa kanaan akka yeroon geesseetti qaamni hawaasa naannoo sana jiru hawaasa bal'aa naannoo sana jiru yookiin ammoo naannoo Masqal Daarkinaa jiru irraa eegalee kanneen bakka biraa yookiin fageenya irraallee konkolaataa kaafattaniiti naannoo sana deemtanii fi lafee isaan du'anii lafaa guurtan madoo kan ammoo lafaa guurtanii fi galata guddaa qabdu jedhaani mee isin sarvisii isaan kun kennan ija ogummaatiin yoo laaltan osoo isaan sun fakkeenyaaf amma Adaabbaan hanga har'aatti uummanni inni sarvisii kennuuf uummata guddaadha qabeenya yoo taate dhugaa dubbachuudhaaf yoo taate qabeenya amma aanaan Adaabbaa silaa lafa hospitaala qabaachuu qabu. Tokkoffaa balaan naannoo sanatti galu yeroodhaa yerootti beekama. Lammaffaa first responderiin iddoo sana irra jira. Silaa emergency tiimiinuu dhaabbatee kophattu waan jiraachuu qabu. Ambulaansiin gahaan kan gaara sana bu'ee bahuu danda'u jiraachuu qaba. Mee akkasumas ammootu dhugaa dubbachuudhaaf yeroo an haayiskuulii ture irraa eegalee ammallee hospitaalli kun hin jiru naannoo buufatuma fayyaa irra jira. Tajaajilli buufata fayyaa yookiin hospitaalli at least meeshaa guutuullee qabaachuu qabu. Doktoroota gahaa ta'anillee achii qabaachuu dhabuun isaa miidhaan inni fiduu danda'e. Silaa jira osoo hospitaalli naannoo sana jiraate ammoo balaan kun wanti inni fooyyessu jira gama keessanii akkamitti ilaaltu ija ogummaatiin. Egaa wanni isaan hojjetan galata guddaa qaba. Egaa akkuma beektu balaa irratti balaan erga dhaqqabee booda dhalli namaa balaa xiqqeessuu danda'a malee balaa hambisuu hin danda'u.
balaan yeroo qunname biyya kanatti rakkoon guddaan on site managementiin hin jiru. Bakkuma balaan dhaqqabe sanitti, bakkuma balaan konkolaataa ga'e sanitti emergency teamiin dhaqee humna qabaatee bakka sanitti namoota kaasurraa jalqabee akkaataan namoota itti fe'amanii gara hospitaalotaatti deemanirraa jalqabee iddoodhuma sanitti dhiiga dhaabuu ta'ee kan rakkoo hafuura baafachuu qabanii tuubboo irratti rakkoon kan jiru wal qabatee ujummoo qilleensaa isaanii sirreessuu wal qabatee warra spinal cord irratti miidhaan dhaqqabee achitti tajaajila kennanii akka miidhaan sun du'aatiidhaaf isaan hin saaxille akka hin laamsisine godhuun wal qabatee hojiin hojjetamu hin jiru biyya keenyatti hin jiru xiqqoodhaa odoo hin ta'in hin jiru maaliif emergencyidhaaf godina tokko keessatti illee tokkollee hin jiru gama biraatiin immoo warri eegumsa irratti tiraafika irratti poolisa irratti bobba'an illee iddoo sanitti yoo deemanii jedhanii ambulaansiin isaan qabatanii deeman hin jiru humni namaa isaan qabatanii deeman hin jiru wantoota kanarratti leenjiin qabanii kanaaf hawaasumatu qotee bulaatu akkuma itti fakkaatetti iddoo sanii odoo dhiiguu odoo rakkoo gurguddaa qabu humnaan baatee konkolaatuma arga irratti darbee gara dhaabbilee fayyaatti geessaa kanaaf on site managementiin otoo jiraatee tarii namni hafuu danda'u jiraachuu hin danda'a miidhaan dhaqqabillee minimaayizd ta'uu hin danda'a kan jedhu sani qaba garuu erga namoonni kun dhaabbilee fayyaa ga'anii booda dhaabbileen fayyaa keenya ogeessonni keenya humna qabanii beekumsa qabanii waan danda'anii numa godhu haa ta'u malee wanni yeroo baay'ee ati argitu maalidha yoo balaan guguddaan akkanaa dhaqqabu akkaataan dhaabbileen keenya ittiin ijaaraman akkaataan nama balaadhaan mudate itti simataniif tursiisan iddoon baay'ee dhiphaa waan ta'eef koriidarii dhumarra waan kaaniif maatiin hawaasni immoo waliin dhufu desperate situationii keessa waan jiruuf ogeessota kanneen irratti dhiibbaa waan godhuufi waan xixiqqoo godhamuu kan danda'ullee odoon godhin yeroo namoonni rifaritti godhamanillee baay'eedha. Wantoota akkanaa kanneen hambisuu keessatti ogeessota kana leenjisuu keessatti primary survey isa jalqabaa dalaganii namoota dursi kennamuufiif dursa kennanii waan achitti godhamuu qabu godhuu keessatti biyya kanatti hanqinni jiru bal'aadha. Haa ta'u malee amma warri buufata fayyaallee warri hospitaala Dodolaallee hojiin isaan hojjetan baay'ee guddaadha. Dhaabbanni keenya ogeessonni keenya isaaniif galata guddaa qabna kabajaa guddaa qabna waan harkaa qabaniin waan humna isaaniitii qabaniin namoota kana tajaajilaniiru warra immoo dabruu qabanillee yeroodhaan garanatti akka dhufan godhamee jira. Gama biraatiin garuu waajjiraaleen fayyaa kan aanaleerra jiran godinaaleerra jiran warra Red Crossii bifa kanaan bifa qixa ta'ee rakkoon kunniin yeroo mudatu waamicha qaama tokkootu odoon eeggatiin ogeessaaf ambulaansii gara iddoo kanneenitti erguun hanqina jira kanaaf tiraanspoortii ummataatiin namootni achi akka kaafamanitti bakka tokko dhagaama suni akka hin taanee fi aanaaleen yeroo rakkoon balaan konkolaataa ga'u dursee itti himamee ogeessa keessa kaa'anii ambulaansii gara naannoo sanitti waamicha malee akka ergan otoo godhamee rakkoo mudatee tokko lama sadii hambisuun hin danda'amaa laata waan jedhu qaba. Kanaan alatti wanni isaan godhanii baay'ee guddaadha. Waan humna isaanii godhanii jiranii ijaaramuu qabanii leenjiin kennamuufii qaba meeshaadhaan deeggaramuu qabanii garuu wanni kunniin waan xiqqoo galateeffannee immoo waan ga'aadha jennee bira tarruu waan hin taanee fi hojii akka barbaadullee asumaan kaasuun barbaada. Hedduu ulfaadha. Dr. Abbaa Shaamoo mee gama keessan dhufa. Qabxiilee Dr. Balaayineen kaasan kanarratti wanti isin dabaltan muuxannoo jiruu fi waan dhageettan irraallee namni iddoo sana jiru waan tokko isaan irra darban yoo jiraate wanti itti dabaltan yoo jiraate mee qabxiilee amma ka'e kanneen irratti. I think Dr. Balaayineen waan barbaachisu sirriitti jedheera. Muuxannoon biyya alaa maal fakkaataa yoo galteen akkanaa galtee ka jedhu isarraa xiqqashuu yoo itti dabaluun barbaachisee amma asitti keessattuu biyya nuti jiraannu kanatti ambulaansiin naannaa qaba eeriyaa kana kan akka barii godhaa eeriyaa kana ambulaansii kan akka barii godha jedhameeti ramadamee ta'a. Yoo ammoo balaan gugurdaan akkanaa dhufee eeriyaa naannaa gara biraatiillee itti dabalamee yeroo tokkotti dhufa.
namoonni dhufan kuni iskiiliin illee dandeettiin illee waan sirriitti leenjii qabanii fi on site bakkuma rakkoon gale sanitti takka waan akka dhiiga dhaabuu lafeen akka malee akka hin cabnetti deebisanii walitti hidhuu lafee duddaa innaa tahe ammoo stabilize gochuu namallee nama rakkoon itti gale san tartiiba tajaajila isa barbaachisuutiin sadarkaa itti godhanii tajaajila fayyaa hospitaalawwan garagaraatti raabsuu irratti wanna shoora guddaa taphatan. Sun jechaan maaliidha? Rakkoo dhooggan osoo hin taane eega rakkoon gale booda miidhaan rakkoon sun fidu xiqqeessan. Yoo namni 10 ka duhu maybe hiree nama gara 8 gadi buusan. Kaan ammoo kammaan lubbuun hafee akka miidha. Dhiigni amma baay'ee yoo dhiigee hin miidhamta. Lafeen bakka hin taanetti cabee ammoo yoo managing stabilize akka bakka sanitti turutti yoo hin qabne ittuma miidhaan sun itti jabaataa deema. Kun ammoo distribution triage gootee bakka sanitti ebal waan kana miidhameera hospitaala kanatu waan saniif gaariidha. Ebal waan kana miidhameera hospitaala kanatti erguun dandeenya. Ammasitti trauma center level 1 jedhamee akkasitti tartiibaan jira. Kana addaan baasee ammoo ka dhibamaa san direct godhu akka traafikiitti ati garana deemi ka jedhu namoota sanniin. Amma kana fuutee yoo amma haala amma galee wal bira qabdee laalte Adaabbaan akka buufata fayyaa tokkotti I think they did amazing job. Dodolli akka general hospitalitti fantastic hujii ta'e. Hujii baay'ee stabilize godhuu patientii san akka miidhaan ittiin hammaanne godhuu qofa osoo hin taane transferii san smooth godhan. Nama institutionii isaanii keessa hin jirre wajjin hojjetanii lubbuu namoota kanaa haala gaariidhaan manage godhanii haga hospitaala Nageellee Arsii gahee namni sun wal'aana argatu godhan. Hospitaalli kunis haga ta'e stabilize godhee triage godhee maal godhee namoota haga danda'u hunda achi tursiise nama garii ammoo nama tokko lama gara isaan yaala isaanii male bira gahan hatattamaan ambulaansii ofii ramadee fi gara serge. So ka biyya keenna kana fakkaataa haalli ammoo biyyatti ta'een yoo wal bira qabame the service the coordination walitti qindaa'umsi ture Adaabbaa Dodola dabalatee haga Nageellee ka ture waan baay'ee nama gammachiisu ulfaadhaa jedhanii baay'ee isaaniin boon. Hedduu ulfaadhaa isin lamaanuu eega balaan kun galee ka battalatti hanga nama 19 kan lubbuun isaanii bahee fi akkasumas ammoo namoonni gara 26 hospitaala garagaraa keessa isaan kanneen keessa harki guddaan gara nama 18 kan ta'u hospitaala keessa akka turedha kan gabaasni himamaa ture achirraallee iddoo garagaraatti namoonni sunniin amma warri achi seenan kun staatasiin isaanii amma maal irra jira kan fayyee bahee jira ammas rakkoon isaanii hoo sadarkaa hangam maal fakkaata Dr. Balaa? Hayyee galatoom egaa walii galatti nu bira kan ga'e nama 22 namoota 22 kana keessa namni 3 ergaa warri lafeen cinaachaa fa'aa kan caccabee miidhaa kan baay'ee kan qaban dhiigni sombatti kan jigee kanneen fa'aa turanii san irraa yaalli godhamee gara spinal injury lafee dugugguruu irratti miidhaan waan jiruuf saniif gara Finfinneetti ogeessi anesthesiologist narsoonni ramadamanii geessamanii jiruun warri immoo spinal injury qofa qabanillee namni 3 Finfinneetti jara waliin dubbatamanii achi geessamanii jiru. Isaan keessaa tokko sarjarii dalagameera, tokko eeggataa jiranii, lama conservative managementiidhaaf tokko hinafa. Nu biratti kan jiran keessaa egaa hundi isaanii tajaajila yaalaa argatanii jiranii warri nama 7 ka of hin beekne keessaa amma namni 6 sadarkaa gaariirra jiranii socho'anii hinaasa'anii namni tokko ka ICU keessatti kan hafe amma nama tokko innillee ardhaa guyyaa 7ffaatti of beekuu jalqabee jira. Jecha tokko deebisuu jalqabee jira. Maatiitti dubbachuu jalqabee jira. Sammuu irratti miidhaan guddaan kan qaqqabee dhiigni kan jige is the most critical. Inni amma haala fooyyee jira.
Kuwwan garuu sarjariin dalagamee fi haala gaariidhaan hundi isaaniitu haala gaariirra jiranii warri namni gara 4 ta'uu ba'anii jiranii kan hafanillee amma sochiirra kan jiran psychological support kan qaban jiru. Warri immoo sarjarii irra deddeebiidhaan kan barbaadan poolitrauma kan qaban dhiitaa baay'ee kan qaban akkasumas immoo somba isaan irratti miidhaan dhaqqabee yeroo sani sarjariin kan sombaa qofti dalagamee yaala lafee kan eeggatan namootni hin jiru. Haa ta'u malee kana booda egaa gargaarsa waaqayyootiin namni lubbuudhaan hin ba'a jennee sodaan hin jiru. Fayyaan egaa complicationin kanuma eeggamu ta'ee namoonni kunniin hin nyaatanii dhuganii maatii waliin hin haasa'anii sammuun isaaniillee warri post traumatic stress disorder qabanillee fooyya'ina irra jiranii nullee bira dhaabbanee warri yuunivarsiitiillee hawaasnillee bira dhaabbatee jira. Kanaaf haalli amma isaan irra jiranii baay'ee gaarii fi haala nama gammachiisurra jiranii warri tajaajila lafeellee godhamaa jiruuf egaa tajaajilli kennamaa jiru kuni ogeessonni keenya kophaa isaanii kan murteessan odoo hin ta'in Dr. Guddataa dabalatee warra ogeessota keenya biyya alaarraa tajaajila lafee kanaaf dhufaa ji'a 3 waliin hojjetaniif leenjii kennaniif raajiin isaanii siitiin iskaaniin isaan ka'anii ergamee viidiyoo konferensiidhaan taa'anii irratti marii godhamee har'a kana godhaa boroodu akkas gootanii wayyaa jedhamee gareedhaan irratti mariidhaan murtiin kennamaa kan deemaa jiru waan ta'eef tajaajilli erga kennameef boodallee bu'aanii baqaqsanii yaaluu isaanii raajiidhaan wal jijjiiramee yaan irratti kenname hanga ammaatitti yaalli godhame baay'ee gaariidha. Haalli jajjabinni miidhamtoota irra jiru jajjabinni maatii bira jirullee gaariidha. Hawaasnillee maatiinillee baay'ee tasgabbii qabanii amma haalli isaan keessa jiran baay'ee bareedaa hordoffiin godhamaafii jira. Yaalli isaan hafullee itti fufiinsaan godhamaafii deema. Hedduu ulfaadhaa ka Dr. Balaayine dubbiin ilmi namaa yoo rakkatu rabbiin kadhata. Bal'inaan jechuudha waan humna isaatii ol ta'e waan humna isaa godhee rabbiin kadhata. Haakimoonni ammootu rabbii gaditti yeroo namni rakkoo keessa seenu maatiinis kan dhibamellee lubbuu isaa dhibbatti haakimoota kanatti yookiin ammoo warra isa tajaajilu kanatti kenna. Hawaasni maatiin miidhamtoota kanaas isin eeggataa ala taa'ee eeggataa yeroo fuutan namni tokko an akka barsiisaa tokkotti yeroo barataan waa takka osoo hin beekne kutaa kiyyatti dhufu na gammachiisa. Dhuma waggaatitti ammoo barataan sun baratee qabxii gaarii argatee yoo inni achii bahu ammoo gammachuu addaattu nama dhagahama. Haakimoonni illee dhukkubsataan tokko yeroo dhufu miidhamee jira dhukkuba hambisuu hin dandeettanii yoo miidhame fuula gammachuutiin akka isin simattan argi'an dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliifi dafaatii iddoo kanatti fidaa jedhamee muuxannoo horannee jirra muuxannoodhaan lubbuu isaanii waan godhuu qabnu ni goona yogguu jedhamu namni hojii isaa boqonnaa irraa deebi'ee yoo kennu gammachuudhaan even though cinqiin yookiin ammoo rakkinni sammuu jiraatus jechuudha gammachuudhaan namoota kana tajaajiltanii yeroo isaan ammoo fayyanii namni hanganaa bahee jira namni hanganaa gama darbeera namni hanganaa tajaajila addaa argate yogguu jedhamu yeroon amma duras wanti celebrate gootan jira because yeroo baay'ee biyya alaa kanatti illee wanti arginu maali namni tokko dhibamee sarjarii nu haa ta'u dhumarratti doktoroonni itti dhufanii waliin haasanii gammachuu nama sanaa dubbisaniitiin adda deemu. Isin ammoo biyya san keessatti biyya rakkoo hamaa keessa jirtu biyya guddinni isii yookiin hospitaalonni tokkoon isaaniillee bifa jechuun danda'amuuni naannoo Oromiyaa keessatti ammoo hospitaalli yoo ani hin beeku Adaamaa Jeneraal yoo akka keessanitti kan waa qabaate malee hospitaalli biraa hin jiru. Biyya akkanaa kana keessatti tajaajila akkanaa kan ogummaa barattaniin konfidensii guutuu qabaatanii sarbii gochuun kuni fiilingiin haakimoota sanaa yookiin ammootu warri tajaajila sana kennan yeroo ammaan tanaa erga guyyaa seenanii amma maaltu isin dhagama gammachuu qabdu moo lubbuun osoo baraaruu dandeenyu nu harkatti badee jira jettanii wanti isin irraa gadditan yookiin irraa baratamu kana kan kaasu isiniif qofa osoo hin taane yeroo isin gammachuudhaan simattan ani nama tokkotu bara 2015 keessa biyya deemee ani wajjin turee booda Jijjigaa deemee Jijjigatti balaan konkolaataa irra gahee Jijjigaa irra halkan guutuu deemaanii bullee hospitaala Black Lion jedhamu kana geessine sarvisii osoo arganne guyyaa guutuu oolle nama sa'aatii 24 keessatti sarjarii argachuu qabu jedhameetiin Jijjigaa irra hospitaala irra rifar godhame osoo tajaajila argatiin gara sa'aatii Xuqurambasaa ganama seennee hanga halkanii seennee achi booda sababa nama biyya alaa irraa muuxannoo biyya alaa qabuuf harkaa fi ijallee jabaadhuuf
iddoo sanaa baasee gama hospitaala dhuunfaa geessinee tajaajila argame. Mee hospitaalonni biroo yeroo rakkoon akkanaa kun tajaajilam amma warri karaa kanarra ture waan nama gammachiisu wanti dhageen abdii namatti horata. Iddoo garagaraatti garuu ammootu nama balaadhaan dhufe an guyyaa san dhugaa isin ammaallaq harkaa qabaa fi hospitaala booda rifaritti keessatti tajaajila argadheera akkatti argadhe seenaan isaa guyyaa biraanan dubbadha. Garuu ammoo namni hiyyeessa iddoo sana dhufe hiyyeessa sila right away tajaajila argachuu qabu warra achumatti ilaalutu jira. Mee isin muuxannoo keessan kanaan duratti waan leenjii waa hedduu kaastanii qaama garagaraattu leenjii sana kennuuf responsibility qaba. Keessattuu qaamni mootummaa jechuudha. Isin akka nama tokkootti tajaajilli iyyaadadha. Zamana durii zamana pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Junaydii ture. Tajaajilli fayyaa yookiin ammoo doktoroonni biyya san keessatti namaa kennan gaarii akka hin taane sadarkaa hamaadhaan ibsamaa ture akka pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti. Amma yoo isin argu isinis biyyuma sanitti dhalattanii guddattan. Itiksii addaa kana yoo isin irraa argu hospitaalonni biroo maal isin irraa baratu osoo maal godhanii maalaa godhan jettanii yeroo rakkoon akkana gorsi isin kennitaniif maali? Egaa amma nuni pirinsipiliin dhaabbata sanii ittiin geggeessanii baay'ee murteessaadha. Nu amma egaa Dr. Guddataa fi maatiin isaanii manni hojii kuni kan uummataati. So manni hojii kun immoo yeroo hundaa namni horii qabaatee qabaachuu baatee manni hojii kun hojii isaatti fufuuf hojii isa barbaachisaa, horii isa barbaachisaa. Haa ta'u malee namni sababa horii hin qabneef sababa uummanni keenya aadaa isaatiin loon gurguree, midhaan gurguree, hoolaa re'ee gabaa baasee, lafa isaa qabsiisee horii haga fudutti hafuu kan hin dandeenye waan ta'eef uummanni keenya sababa balaa tasaatiin emergency care medical illee yoo ta'e kan qabaatu dhufee jennaan tajaajila guutuu argachuu qaba haal duree tokko malee kan jedhu kuni waan isaan lafa kaaniif ogeessota empower godha kun jalqaba irratti. Lammaffaa irratti immoo ogeessonni biyyoota meeshaa barbaada. Namni waan ittiin tajaajilu waan tajaajila guutuu ittiin kennu meeshaa qabaachuu qabaata. Meeshaa san immoo bitameellee yeroo dhufee bakka hedduutti manneen hojii mootummaa keessatti stoora keessatti bada because meeshaatu dhufe malee skill transferiin teknoolojii san wal barsiisuun hin geggeeffamu. Maaliif manneen barnootaa keenya yuunivarsiitonni keenya yeroo ijoolleen itti baratanitti meeshaa san waan hin qabneef namni itti hojjetee hin beeku. So kanaaf Dr. Guddataan waan godhu meeshaalee hin fidaa ogeessa immoo asitti dhufee tajaajila ittiin kennee meeshaa san ogeessonni keenya akkamitti akka irraa fayyadamuu qaban skill transferii akka godhamu irratti wal faana geggeeffamaa jechaadha. Kanaaf meeshaa qabaattee duubaan nama si deeggaru qabaattee dursa kennuu kan qabdu ogummaaf lubbuu namaa hambisuuf malee qarshiidhaaf ta'uu hin qabu kan jedhamu san qabaattee yoo hojjette naamusaan humna guutuu qabduun uummata kee yoo tajaajilte nuti immoo akka dhalataa biyyaatitti manni hojii kuni qabeenya uummataati. Dabarees immoo nuti uummata keenya akka tajaajiluuf carraa kan nuu kennu waan ta'eef carraa guutuu kan nuu kennu waan ta'eef bifa guutuudhaan uummata keenya ittiin tajaajila. Gama biraatiin immoo biyya kana keessatti otoo birookiraasiin rakkisaa ta'uu baate namni balaa konkolaataatiin yoo miidhame konkolaataan kamiyyuu inshuraansii odoo hin qabaatiin waan hin sochoonee fi miidhaa namoota san irra dhaqqabeef tajaajila bilisaa kennuu qaba dhaabbanni kamiyyuu maaliif inshuraansiin kafaltii san raawwachuu qaba. Haa ta'u malee akkaataan inshuraansiin horii san itti kaffalu xaxaa guddaa waan qabuuf dhaabbileen nama dhiigu karaa irratti qarshii gaafachuu jira jecha. 24 hour emergency kennuu qabda seerri jedhullee yoo jiraate major surgery yoo kan barbaadan ta'e namni tajaajila san kennu waan hin jirreef rakkoo guddaadhaaf saaxilamu. Namni qarshii waan hin qabneef inshuraansii hawaasaatiin tajaajilama jedhee waan yaadu gara dhaabbilee mootummaatitti immoo geeffama. Achitti lakkoofsi tajaajilamaa guddaa ta'uu irraa kan ka'e hanqina siree irraa kan ka'e ogeessi sa'a 24 achitti argamee tajaajiluu dhabuu irraa kan ka'e miidhaan dhaqqabu balaan dhaqqabu guddaadha. Gara dhuunfatti immoo yoo deeman maatii san karaa hiyyummaatti galchuun baasii guddaadhaaf kan saaxilu waan ta'eef nu gama keenyaan wanni jennu akkuma biyyaatitti wanni guddaan hawaasa bal'aa kana tajaajiluu fi dhaabbileen mootummaadhaa humna akka horatan gochuu barbaachisa. Jalqaba irratti godina tokko keessatti yoo xiqqaate trauma center kan qabu hospitaalli tokko jiraachuu qabu. Godina tokkoof yoo xiqqaate saayitii takka siree 10-20 kan qabu ogeessa gahaa kan qabu meeshaa gahaa kan qabu godina tokkoof saayitii tokko qopheessuun barbaachisaadha. Nu garuu amma akka naannootti iyyuu hin qabu. Akka naannootti Oromiyaan
trauma centerii takkan qabu jechaadha. Waan nama itti tajaajilamu. Kanaaf uummanni keenya kanaan dura cabiinsi lafee gurguddaan kun yoo isaan mudate asii sooddootti deemaniit godinaalee hundarraa walitti baba'anii sooddootti deemanii tajaajila kan argatanii sun immoo baasii guddaadhaaf balaa guddaadhaaf konkolaataadhaaf iyyuu horiin isaan baasan dhabanii manatti kan shaman baay'een akka jiraniin beekna. Kanaaf nuni dhaabbileen dhuunfaa immoo yoo jiraatan keessattuu dhaabbanni akka hospitaala waliigalaaf kolleejjii meedikaalaa Nageellee Arsii kun uummataaf dursa kennee tajaajila kan kennu yoo jiraate waggaatti qarshii miiliyoona hedduu tajaajila kanaaf fedhii abbaa qabeenyaatiin kan baasu yoo ta'e illee hawaasni Oromoo immoo gurmaa'ee dhaabbilee akkanaa kanneen deeggaruun gaafa balaatiif gaafa rakkootiif rakkoo kamiif yoo ta'e waan fayyaduuf dhaabbilee cimsuu irratti hojjetamuu qaba. Ogeessi garuu haaluma kam keessatti yoo jiru humna xiqqoo qabuun beekumsa xiqqoo qabuun uummata isaa tajaajiluudhaaf akka hin sodaanneef amma yeroo baay'ee balaan akka barsiisotaa kun yoo dhaqqabe hin sodaatu dhaabbileen ofitti hin fuudhan. Maaliif pireeshariin waliin dhufu atteeshiniin addunyaa guutuun tajaajila namoota kanaaf daqiiqatti godhamu addunyaan guutuun waan dhaga'uuf dhaabbileen keenya hedduun isaanii hanqina waan qabaniif dhukkubsatoota kana ofitti fudhatanii yaaluu hin sodaatu ofirra dabarsuu filatu jechaadha. Dhiibbaa san waliin wal qabatee dhiyeessu jira. Kuni sirrii miti. Tajaajila kennanii bakka hanqinni jirutti immoo bakka tajaajilamaan tajaajila itti argatutti seeraan tiraansfer godhuu barbaachisa malee dhukkubsataa ofirra dabarsuun tajaajila achitti kennamuu danda'u keessaa gargar baasanii kennanii lubbuu tursiisanii sadarkaa itti aanutti communicate godhanii dabarsuu dhabuun otoo waliin dubbatiin otoo rifar godhaara siree qabdu ogeessa qabdu meeshaa kana qabdu odoo hin jedhin dhukkubsataa ofirra dabarsanii erguun kuni bal'inaan waan mul'atuu fi kanaan wal qabatee immoo du'aatiin karaa irratti mudatullee bal'aa waan ta'eef dursanii gaafa balaan dhufe odoo hin ta'in guyyaa guyyaatti balaan hin dhufa jedhanii meeshaa ofii qindeessanii bakka inni jiru qopheessanii ogeessota harka isaaniirra jiru eebbifamanii kan ba'an yeroo yerootti marsaadhaan leenjii gaggabaabaa kennanii qindeessanii simuleeshinii hojjetanii eeguun yeroo emerjensii immoo ogeessi bakka jiru yoo waamame yaa'ee akka dhufu gochuun ogummaa odoo gangariin baasin kanarratti yoo wal gurmeessanii wanta amma jiru kana caalaa waan baay'ee dalaguun hin danda'ama. Nus gama keenyaan egaa akkaataa dhaabbanni kun itti dhaabbate keessattuu ogeessonni olaanoon naannoodhuma mooraa hospitaalaa akka jiraatan ogeessonni anesteeziyaa fi emerjensiidhaaf barbaachisan naannoodhuma mooraa hospitaalaa akka jiraatan manni jireenyaallee ijaaramee itti yaadamee kan hojjetame waan ta'eef yeroo balaan qunnametti daqiiqa 2 keessatti namni emerjensii ga'ee tajaajila san irratti hirmaata. Garuu bakka baay'eetti yoo argiteetta ta'e hospitaalota keenya keessatti manni jireenyaa waan hin jirreef hospitaalonni magaalaadhaa alatti siiqanii kan ijaaraman waan ta'eef haakimoonni gurguddoon magaalaa keessa mana isaanii keessa bakka kireeffatan waan jiraataniif yeroon balaan dhaqqabeeyyuu battalatti argamanii tajaajila kennuun baay'ee waan dhibuuf lubbuu baay'ee ba'a saniifis rifarii baay'ee jira. Nu bifa kanaan gurmeessine warra alarraa dhufan irraallee ogeessonni keenya leenjii akka argatan asumatti tajaajila uummataallee kenna asumatti leenjii kennuu barbaachisa. Ogeessa tokko biyya Awurooppaa Ameerikaa ergitee leenjisuurra ogeessota marsaadhaan fiddee nama 10-15 akka muuxannoo isaan horatan asitti godhuu waan danda'amuuf kun biyyaaf muuxannoo gaarii ta'ee ni yaada. Hedduu ulfaadhu Dr. Balaa qabxiileen isin kaastanii hedduu osoo caqasaatiin oolanii keessattuu anaamitii warri ogummaa fayyaa keessa jiranii fi hawaasa biyyattii sana keessa jiranii akkasumas ammootu qaama mootummaa buufataalee fayyaa yookiin ammootu hin bulcha jedhuufillee barumsa guddaa waan ta'udha. Dr. Bashaamoo Leencoo gama keessan dhufa. Mee keessumattuu iyyuu knowledge transfer yookiin skill transfer wanti jedhamu kuni akka IOPAatti yookiin ammoo akka waldaa ogeeyyii fayyaa Oromootti waa hedduu godhaa akka jirtan nan beekaa. Biyyallee deemtanii barumsa garaagaraa leenjii garaagaraa yuunivarsiitii garaagaraa keessatti akka kennitanii fi waliin illee akka hojjetaa jirtan nan beeka. Garuu yeroo tokko maali akkuma balaan dhalatuun rakkoo jiru sanaaf kunis leenjii addaa barbaada kunis xiyyeeffannaa addaa barbaada wanti jedhu namaa dhufu adeema. Waan lafarratti yeroo tokko nagarre balatu si garsiisa. Mee waan argame kanaan fakkeenyaaf buufata fayyaa naannoo amma fakkeenyaaf buufanni fayyaa kun hanga hospitaala guddatutti yeroo fudhachuu danda'a. Garuu first responder waan ta'aniif jarri kun maal gochuu akka qaban balaan kun biraan balaa osoo hin galle muuxannoo isaanii qofaan kan deeman osoo hin taane
bifa addunyaatiin illee ta'uu danda'a. Maybe hospitaalli tokkichi kun waa hundumaa straight ta'eetii godhachuun hin danda'amu. Wal'aansa fayyaa natsaa kennaa yookiin ammoo bilaashaan kennaa. Akkasumas ammoo leenjillee gadi bu'aa bilaashaan kennaa jechuun ulfaataadha. Mee akka waldaha ogeeyyii fayyaa Oromoo biyya alaa irra argamanitti keessumattuu rakkoolee balaa konkolaataatiin walitti dhufuu danda'u. Yeroo amma protestiin garaagaraa gaggeeffamu ammas kun protestiin biyya keenyaa kun deebi'ee mul'ataa fakkaata. Tasgabbii waan hin jirreef jechuudha. Balaan kun dhufuun oolu yoo tasgabbiin hin jirre balaan hin hafu. Akka fedhellee taanaan jechuudha. Karaa kamiinuu haa dhufu. Mee leenjii gama kanaan kennuu irratti wanti itti yaaduu dandeettan takkaahuu ammootu ummata biyya sanaa yookiin mootummaallee ta'uu danda'a dhiibbaa gaggeessuu ta'uu danda'a akka aktiivistootaatti mootummaa irratti dhiibbaa gaggeessu hanqina kanatu jira jechuun ni danda'ama miidiyaaleen kana irratti hojjetanii mootummaan akka itti yaadu akka irratti hojjetu gochuun ni danda'ama mee akka isin biratti ammoo knowledge transferiin kun wanti itti yaadaa jirtanii fi hanga ammaa wanti hojjettanii fi wanti nuuf hafa jettan of durallee hojjechuudhaaf wanti yaaddanii saba sanaaf abdii ta'u san qofaa miti yeroo isin waan gaarii hojjettan Oromoon bal'inaan yookiin ammoo hawaasni Oromoodhaa kan ogummaa kana keessa hin jirre kan tajaajila argatu maatii kenna waan ta'eef kan tajaajila argatu fira kenna waan ta'eef kan tajaajila argatu hiyyeessa biyya sanaa rakkataa biyya sanaa waan ta'eef barsiisaa biyya sanaa waan ta'eef qaama biyyattii sanaa hunda waan hammatu dhimmi fayyaa kuni isin wanti gochuu dandeettanii fi hawaasni Oromoo ammoo bifa kamiin amma Dr. Balaa waa kaasanii turan bifa kamiin osoo isin bira dhaabbatee tajaajila sana hanga takka fooyyessuu hin danda'ama jettanii yaaddu. Ayyee galatoomaadha tana utuun deebisid waan Dr. Balaa jedheerraa waa takka lama itti dabaluu fedha. Yoo istaatasii namoonni amma hospitaala san ciisan maal keessa jiran ka jedhu irratti yeroo baay'ee yoo balaan akkana nama qunnamee jedhu time is the key. Yeroo gabaabaatti time is the critical piece. Eega dhufee emergency gahee akka lubbuun hin baane goote booda ammoo suphuu barbaachisa waan ta'e san bakkatti deebisuu sirra jira. Waan san irratti amma wanni Dr. Balaa jedhee fakkeenyaa fi X-ray kaasamaa, CT scanning kaasamaa, CT scanning sun uploaded ta'ee ogeeyyiin as jiru taa'ee irratti mari'ata. Nama tokko amma yoo waa dhahanii bakka kana madaa qabaate lafee yoo cabdee raattee lafee tan akkam goona. Sombis madaaheera mee dura sombi kun haa wayyaahu bishaan akka somba keessa hin ciifne goona. Eega sun wayyaahee booda lafee kana suphuu irratti hojjannaa luka cabde deebifnaa ka jedhu. Kuni maalidha yoo X-rayn CT scanning MRI suni uploaded tahee Dr. Guddataa fi haakimoota garagaraa kaas jiraniin wal gahamee taa'u teettee keezii kana review goota. Namni kun nama umrii kanaati bakka kana miidhamee rakkoo kanas qabaa amma rakkoon tun fooyyofte miila cabe kan akkam goona jedhan. Eega sani akkana goonee ka jedhu namni martuu yaada itti kenna. Eega kun walii galame booda sarjariin sun raawwatama. Kuni stabilize eega gootee booda fiksiitti deema. Kana wanni ani kaasee fi Dr. Balaa waa bal'aa kabarii godhe akka dhageeffattoonni daawwattoonni hubataniif. Kuni maaliin walitti fida? Skill transfer ka jedhame amma ati nagaafatte kana walitti hidhuudhaaf. Ogummaa kana muuxannoo walii dabarsu experience sharing yoo jedhame gaarii natti fakkaata. Namni haakimiin biyya keenyaa waa baay'ee baratee bahaa waa baay'ee garuu teknooloojii hiree argateen argu. Yoo akka amma Dr. Balaa jedhe kanatti imeejii san ol kaaftee argitanii lafeen tun as tataatetu garana miliqeeraa isii akkana deebifnaa dura ammoo hidda kana karaarraa kaasuun nurra jira jedhamee haasaamu. That is a skill transfer. That is experience sharing. Yeroo kanatti haakimoota gugurdaa kana gatteessifteet dabtara qabadhaa ittee barsiisuun hin barbaachisus hin ta'us. But real case, real patient, dhibama dhugaan jiru, namuma dhibamee yaalamuuf jiru kana waliin teettee akka gareetti kaas jirus, kaachi jirus wal bira teettee
yaada wal jijjiirtee yaada san ammoo waliif ibsitee yoo jettee experience sharingin kunini sirriitti wal simata. Imagine ka yaadamuu qabu ijoollee medical school jirtu miti kaati waliin hojjataa jirtu ogeessa biyyi qabu keessaa ka olaanaa wajji hojjataa taa isi barsiisaan I don't think it works. Garuu yoo patientii tokko wajjiteettee kunoo kuni kana fakkaataa imaging kana argisiise laboratoriin kana argisiise hargansuun ammatti kana fakkaataa dhiibbaan dhiigaa kana fakkaata yoo jette eega sanii experience sharing akkanatti deemuu qaba. Kana bal'innaan hospitaala university madda olaabuuti godhuu dandeenya, hiyoot faanaatti godhuu dandeenya, hospitaala Walisoo jiru godhuu dandeenya. Maybe it's hard to do, but jalqabamuun dandahama bakka dandahamutti, bakka qindoohimni jiraate recipienti jirutti expertiin as jiru waan kanarratti hirmaachuu danda'a. Sirriitti danda'a. Expertiin Oromoodha. Ka addunyaa kana keessa facahee jiru wanni tokko inni kennuu danda'u fedhu muuxannoo kana share godhu. Bal'inna Oromiyaa hin beektaa sarviizii nagam akka barbaachisuun beektaa garuu bakka danda'ametti godhamuun danda'ama. Kun ogeessa gama biyya alaa jirurra waan isaan itti gammadan keessaa tokko. Yeroo baay'ee part of the rounding team, teamii nama tokko tajaajilu paartii mataatee asiitti dabalamta. Fakkeenyaaf yoo saayikii ta'e nama dhibee sammuu qabu tahe haakimoota nama sawwaldhaanan wajjiini namni as jiru itti dabalame qoricha kanarra kana wayyaa akkaataan namni kun itti dhukkubsataaru dhibee kana natti fakkaata jedhame yoo wajji haasahame easily skill in transfer ta, easily experience share ta. Experience share goes both ways, right? Yo as jiraattee jette ati waan asii deemu istee haasofta. Namni achi jiru ammoo lakki barnu waan kanan qabnu siin jedha. Waan kanan qabdani eega waan kanan qabne ammoo maaliin fayyadamtuu jettee irraa baratta. Then waan isaan qaban kanaan mee yoo muuxannoo qabaatte muuxannoo kee share goota. So gara waldaa ogeessota fayyaa idil addunyaatti yoo deebinee jenne experience sharing is the one ogeeyyonni godhuu fedhan keessa inni guddaan kana wanni godhuu dandahanis inni guddaan kana wanni bu'aa qabus inni guddaan kana. Kana biiroo fayyaan naannoo Oromiyaa wajjinis hamma ta'e yeroo COVID san sirriitti hojjanneerra amma ammoo institution specific hospitaala garagaraa wajjin waan isaan itti interested ta'an waan isaan ammatti tiimii ijaaratanii waliin hojjechuu fedhan irratti yeroo maraayyuu I think IOPAN wajji hojjechuudha wanna jedha. Kanuma jechuu barbaada waa'ee muuxannoo wal jijjiiruu irratti galatooma. Ulfaadha hedduu maaliif muuxannoon zamanni zamana teknooloojiitii waa hedduutu salphatee jira. Wanti guddaan waan salphate sana biyya sana keessatti illee interneetiin jiraannaa interneetiin bakka san jiraannaan salpha yoo interneetiin hin jiraanne mootu muuxannoon amma biyya alaa ta'aniitiin share godhan kun baay'ee ulfaataadha. Kan ammoo qaamni mootummaas waa hedduu fooyyessuu iddoolee tajaajilli fayyaa jiru kanneen keessatti interneetiin isaanii bifa addaatiin sarvisiin elektirikii yookiin ifaa isaanii bifa addaatiin inni tokko yoo dhaame kan biraa akka jiraatu gochuun ambulaansiilee hanqinoota ambulaansii yookiin ammootu tireeningii garaagaraa kanneen illee mootummaan xiyyeeffannaa itti kennu akka qabu yaada isin kaastan kanarraa waa hedduu barachuun ni danda'ama. Qaamni mootummaallee marii kana yoo arge hanqina kana maaliin fooyyessina kan jedhu dhugamatti taa'anii irratti mari'atanii rakkoo kana hiikuudhaaf falatti gochuudhaaf irratti hojjetuu qaban irratti hojjetan abdii jedhu nan qaba. Namoonni biraallee jechuudha miidiyaaleen biraallee rakkinuma jiru kan baasanii calleessanii baasanii mootummatti garsiisuun mootummaan ammootu rakkoo kana hanga danda'e waan humni isaa danda'e akka gochuun hawaasni biyyattii sanaa ammoo keessumattuu jechuudha. Hawaasni biyya sanaa dirqama isarraa bahu godhuun gama isaatiin uummanni keenya silaa waa godhuudhaaf duubatti hin jedhu kana gochuudhaaf hawaasni keenyallee waan nurraa eegamu ni baana akka bahan abdiin qaba. Garuu wanti amma godhamaa keessurra jiru irratti duratti Dr. Balaayinee wanta tuqantu jiru hawaasni addunyaa deeggarsa godhuu qabaadha. Anis wanti jechuun barbaadu asirratti waa takka jechuun barbaada.
akkuma balaan kun galeen haakimoonni yookiin ammoo Dr. Bashaamuu isinumtu nuun callisnee maal isin gargaaruu dandeenyu kan jedhuun at least garee gruupii WhatsApp keessa walitti qabdanii deeggarsa hanga ta'e walitti qabdanii turtanii deeggarsi sun amma gara dhumaa deemaa jira kan gama keessaniin godhamaa jiru sun. Gara biraatiin ammas waldeen isin komandoo illee Minnesota irraa jechuudha. Yuunivarsiitii Madda Walaabuu dubbisee isinis dubbisee isii wajjin mari'atee wanti nuti yeroo hayyoonni kun dirqama Oromummaa isaanii halkanii guyyaa fiiganii hirriba dhabaniitiin hojjetanii nutis waan dandeenye hin goona karaa jedhuun GoFundMe linkiin illee banamee GoFundMe linkii kana illee deeggarsi walitti qabamaa jira. Deeggarsi GoFundMe kun ammootu bal'inaan itti fufee kan deemu ta'a. Sababiin isaa maalidhaa? Hospitaaluma tokkocha akka ijaatti hadha ilaalamuu fi waa hunda ni qaba jedhuuyyuu nama qaba. Softweerii toletu jira mana kana keessa. Dhugaa dubbachuudhaaf gamoo kana keessa gamoo ijaarame daran doktoroonni achi keessa jiran hayyoonni achi keessa jiran akkaataan isaan saba isaanii tajaajiluudhaaf akkaataa isaan rakkataa isaanii tajaajiluudhaaf itti qophaa'an hedduu namatti tola. Bakka softweeriin bareedaan bakka keessoon bareedaan jiru kanatti ammootu waan dandeenyuun bira dhaabbachuun tokko kennarraa dirqamatu eegama. Sababiin isaa isaan waan qaban kennanii nuti maaliin isaan bira dhaabbanna? Nuti maaliin hamilee taanaadha? Tajaajila sa'aatii isaa kennee beekumsa kennuu danda'u. Garuu meeshaan bitamu har'as maallaqa barbaada. Dawaan bitamu har'as maallaqaan dhufa. Maallaqaan biyya alaatii gala. Doolaaraan bitameetiin gala. Kanaaf kallattii kanarratti hawaasni Oromoo sadarkaa kamuu jiru hospitaala fi kolleejii Nageellee Arsii qofa osoo hin taane akkuma biyyaatittu jechuudha. Iddoolee tajaajila kennan bira dhaabbachuun dirqama qabnaa. Kanaaf carraa kanaan mee hawaasa Oromoo bal'inaan yaan ergaan isin dabarsitan akkasumas ammootu yaanni hafe jettan wanti kaastan yoo jiraate gara Dr. Balaayineetti deebi'a. Dr. Balaayinee maal jettu kanarratti? Hayyee baay'ee galatoomii. Egaa akka waldaa hakimoota Oromiyaa keessa nama hojjetutti fi akka nama dhaabbilee dhuunfaaf mootummaallee beekutti wanni hospitaala waliigalaaf kolleejii meedikaalaa Nageellee Arsiitti ta'amaa jiru addumaan adda. Kana mootummaan illee hin beeka, qaamni hunduu hin beeka. Maaliif dhaabbanni kun waggaatti hojii tola ooltummaa yeroo balaa qofa odoo hin ta'in yeroo balaadhaan alaallee hojii guguddaa hojjeta. Namoota kumaatamaan lakkaaman waggaatti tajaajila kenna. Gama balaa tasaa kanaatiin amma yoo fudhatte fakkeenyaaf namni lafee luqqeettuun isaanii caccabee biyya kana keessatti yaalli isaa bakka 2 bakka 3 jira. Qarshii 500 miiliyoona 1.5 gaafatan luka tokkoo fi namoota meeqa sirrii irratti kan hafan san gargaaruudhaaf tajaajila kenname. Achi booda namni immoo baasiin meeshaalee kun waan dabaleef 50,000 40,000 miiliyoona baasuu jiru ka biyya alaatitti katabameef namni keenya Wallaggaadhaa, Booranaa, Gujiidhaa, Harargeedhaa bakka maraa dhufee akka tajaajilamuuf piroojeektiin kuni lafa kaawwamee uummanni keenya itti fayyadamaa jira. Finfinneedhaa dhufee bakka adda addaatii dhufee namoonni kunniin meeshaan teekinooloojiin kanaaf barbaachisu galee maaliif balaan kuni gaafa balaan sun ga'ee qofa yaadatama malee gaafa namichi cabee manatti galee ciisee hin yaadatamu. Kan sababa balaa kanaan manatti hafanii odoo deemuu danda'an odoo hojjechuu danda'an sireerra kan jiran baay'ee jiran yaala kan barbaadan kan barsiisuu odoo danda'an hojiidhaan ala ta'an yaaluu odoo danda'an hojiidhaan ala ta'an baay'ee jiran gara balaa kanaan wal qabatee jechuudha. Namoota akkanaallee gargaaruu fi karaa danda'ame namoota nu deeggaran waliin taanee Dr. Guddataa waliin taanee wantoota kana hojjechuuf yaalaa jirra. Haa ta'u malee kuni nama tokkoon qofa waan hojjetamu miti. Dhugaadhaan fedhii qabnaa, kaka'umsa qabnaa. Ogeessonni as keessa jiran hojii idileen alatti hojii tola ooltummaa hin hojjennaa. Garuu fedhii qabnuun otoo riisoorsiin jiraate nama 10 tajaajiluu kan dandeenyu nama 100 tajaajiluu dandeenya. Nama 200 tajaajiluu dandeenya. Nama 300 tajaajiluu dandeenya. 24/7 hojjechuu dandeenya. Isa kanaaf yoo haalli bakka mijatetti hospitaala Nageellee Arsii qofatti odoo hin ta'in bakkuma haalli mijatetti waggaatti yeroo tokko yeroo 2 namoota gargaaruu irratti uummanni keenya yoo xiyyeeffate meanwhile adeemsa kana keessatti dhaabbileen sunniin humna akka horatan godha. Muuxannoo akka qabaatan godha. Irraa baratanii hojii isaan akka rutiinilii idileessanii hojjetan isaan gargaara waan ta'eef nama gargaaruu irratti uummata keenya ijaaruu irratti karaa kanaan hojjechuun biirokiraasii gama bulchiinsa mootummaatiin jiru sanillee namaa salphisa waan ta'eef namni keenya karaa qulqulluudhaan laalee namoota kana wantoota hojii kana irratti odoo hirmaate gaariidha jennee yaadna. Yeroo tokko namni keenya kun
wantuma hojii gaarii hojjetamu kana hundi namaa ija qulqulluudhaan hin laalu. Namni tokko Dr. Guddataan dugda duubaan millions of dollars waan itti ergatuuf malee akkamitti nama 1,000 2,000 sarjarii bilisaan dalaganii jedhee kan gaafatu hin jira hin beekna. Realitiin isaa garuu ogeessi as keessa jiru baasii dabalataan gaafatu tola ooltummaadhaan dalagnaa isaan tola ooltummaadhaan dalaganii galii xixiqqoo argannee mindaarratti tola ooltummaatti jijjiirraa moodela kana Oromoon yoo jajjabeesse boroo biftaan Dr. Guddataan 4-5 Oromiyaa keessatti uumamuu danda'a waan ta'eef moodela akkanaa kana bakka argametti Oromoon uummata Oromootiif jedhee bira haa dhaabbatuun jedha gama mootummaatiin garuu emergensiin kuni ambulaansonni keenya nama fe'u malee hojii biraan qaban realitiin isaa kana oksijiinii of keessaan qabanii waan emergency kiitii of keessaan qabanii ogeessa leenjii of keessaan qabanii dhaqaniituma akkuma tiraanspoortiitti nama kaasanii tiraafikiin hin dhaabsisu yoo ta'e malee advaanteejii addaa waan qaban miti. Kana jijjiiruu barbaachisa. Humna namaa baay'ee jira. Hojii dhabaa ogeessa fayyaa 60,000tu biyya kana keessa jira waan ta'eef lubbuu baay'ee darbaa jira waan ta'eef ambulaansota kanneen kan nama fe'an irratti immoo kan moobaayil kilinikii ta'anii tajaajilan atleast akkuma sila jedhe godina tokkotti tokko godhuun akka mootummaatitti waan ulfaatu natti hin fakkaatu. Akka hawaasatitti illee waan kana godhanii lubbuu baraaruun hin danda'ama. Balaa kana qofaa miti. Har'aa medical conditions akka salphaatti yaalamee fayyuu kan danda'u meeqa ajjeesaa jira. Har'a koleeraan Oromiyaa keessatti godina akka Baalee Gujii keessatti naannoo rakkoon nageenyaa jiru keessatti sababa ambulaansiin socho'uu hin dandeenyeef hin jirreef gubatteef lubbuun Oromoo baaru meeqa. Kanaaf waltaanee wal dubbifnee yoo hojjannee rakkoon boru nu eeggatu bal'aa waan ta'eef lubbuu baay'ee hambisuu dandeenya. Yeroodhuma wanni attentionii namaa fudhatu akka balaa kanaa uumame qofa Oromoon miidiyaa guutee gaafa kaan akka waan rakkoon akka hafuuratitti baddeetitti manatti dacha'aa waan ta'eef aadaa kana keessaa baanee rakkoo hawaasa keenyaa bu'uurarraa furuuf hunda keenyarraa hojii guddaa nu gaafata. Odoo stooriin guyya guyyaatti mudatu miidiyaa irratti kan ba'u ta'ee hundi keenya waan dhageenyu numa beekna garuu bakki nu deemuu barbaannu fi bakki nu jirru addaan fagoo waan ta'eef hirmaannaa goonee lubbuu ba'u hedduu hambisuu irratti otoo xiyyeeffannee gaariidhaan jedha fayyaa ta'a. Dr. Balaanee hedduu galatoomii yaadni isin kennitan kun I am sure that warroonni miidiyaa kana hordofan qaama mootummaatiifis waan kana sheer godhaatii isaan biras haa gahu maaliifi fala barbaada. Rakkoo kana waan dandeenyuun bira haa dhaabbannu waan hiikuu dandeenyu kamuu haa hojjennudha. Hayyoonni kaleessa lubbuudhaan jiran hadha nu bira hin jiran. Kun akka tasaa ta'e yuunivarsiitii tokko malee balaan konkolaataa ammootu ogummaa kamuu aangawaa kamuu irra gaha. Kanaaf uummanni keenya rakkoo kana hir'isuudhaaf gahee mootummaa qofa osoo hin taane gaheen hawaasaa bal'aa waan ta'eef asirratti akkuma Dr. Balaayineen jedhan irratti hojjechuun of kenninee maal ittiin godhanii daran kennee maal bu'aa isaa isaantu beeka waan ta'eef akkuma amma jedhame sana nama bira dhaabbachuudhaan kiliinikoota beektan mana hakimaa beektan maallaqa ayyuu achi keettee rakkataa waa hin qabne hin deebisinaatii maallaqa kanarraa kafalaa jettanii yoo sadarkaa adda addaatti tajaajila garaagaraa dhuunfaan yoo goone I think rakkoo biyyattii sanaa waan hanga tokko waan itti gaafatamuu dandeenyu tokko jala itti gaafatamummaa sammuu jala yoo xiqqaate ni baana. Hedduu jabaadha. Mee Dr. Bashaamoo gama keessan dhufa. Mee isinis yaadni dhumaa isin qabdan wanti hafillee jirtan kaastanii asumaan hawaasa kennaafis ergaan isin qabdan. Egaa waan galte amma galte tanarratti ka godhuun nurra jiru karama nutti fakkaatuun karama nutti mul'ateen universitiin qarqaarsa organize godhaaru jira. Karaa hedduu deemaa raawwanni kuni karaa isinitti mijaaheen qarqaara. Akka amma GoFundMe sikkoo mandoo geggeessuun jira. Telegram channel irra ka geggeeffamaaru jira. Universitiin directly accountii qaba. Kanaafuu namoonni gariin ammoo namumamma maatiin irraa du'an kanaa'u ijoollee saniin qarqaara ka jedhus jira. Kana hunda kara nuu mijaaheen kara nutti fakkaateen qarqaaruun baay'ee barbaachisaadha. Media attentioniin illee yoo fade out tahee I think qarqaarsi yeroo dheeraattu barbaachisa. Gama kaaniin ammoo namoonni
from the gaafuma eventiin dhalate san irraa'uu kaaseeti yoo yaadatta ta'e torbaanarraa Dr. Guddataan kafaltii waanna kafaltii yaadina lubbuma namaa haa baraarru natti ergaa ka jedhurraa ka'e qarqaarsi suni institutioniin san waan akkasitti yeroo lubbuu cinqii ta'e san keessatti wama takka yaaddahina nu biraan gahaa nu hin badannaa hamma dandahame jechuun waan guddaa ture. Staafiin achi keessa jiru hamma barataa isaanii hamma barataa kolleejii san keessa jiru patientii kana bira deemaa gaafatan. Wanni sun galata guddaa fi fakkeenya guddaa ta'a. Mooraalii ijoollee barattuu sanitti humanity install gochuuni waan guddaadha. Kun ammoo hospitaalonni akka Dodola really wanni isaan dalagan is a huge. Buufanni fayyaa Hadaabbaa jiru akkasuma bulchiinsi university haala hamaa san keessatti tasgabbaahanii namas tasgabbeessanii haala jiru kan akkaataan isaan itti handle godhan waan baay'ee namatti tolu. Kun ammoo namoonni amma dhukkubsatanii wayyaahaa jiran Dr. Balaayinan duratti tuqeera ammas haga dhibee qaamaa lafee cabdee irraa kaasee hamma dhibee sammuu bararraaqu PTSD jedheenni ka dura dubbate wannuma gale kana flashback bararraaqu nama badadaarantu jira. Wanni kun qarqaarsa yeroo dheeraa barbaada. Gara yaala fayyaatiinis gara ikoonomiiniitis namni akkasitti abshallaa bararraaqaa rifataa wanni sun afoo dhufaa hojjechuu hin danda'u. That is dhibee sammuu hamaadha jechaadha. Ka qaamni ammoo lafeen cabdee or sombi miidhamee or qaamni miidhame kunniinis qarqaarsa yeroo baay'ee barbaada. Mainly like waan akka physical therapy suutaan qaamni akka hojjetu godhuuf. Irratti dabalatee economically qarqaarsa yeroo dheeraa barbaada. Kana waan ta'eefi hawaasni kenna in a long term committed haala taheen emotionally utaalanii uf dadhabsiisuu sun taane tartiibaan jaarmiyaalee kanniin jajjabeeffachuu ummata kanas nama amma miidhamees namni irraa du'e siyoon qarqaarra jedham in a long term qarqaaruun itti qophaahuunii fi irratti cichuun barbaachisaadha. Sararri qarqaaraniin ammoo sarara hedduutu banameera. Hundi isaa gara tokko deema. So it really kamtu irra naa wayyaadha ka jedhu laallamuu qaba malee kamtu ammatti qarqaaru naa salphataa malee everything goes to the same place. The place is to help these people ummata kana qarqaaruudha. Kanuma jedhaa waan asii qopheessitanii nu afurtaniif baay'ee galatoomaa yeroo fudhatanii nu kennitan kanaaf ulfaadhaa jechuun fedha. Hedduu ulfaadhaa. Isinis keessumattuu Oromiyaa irraa haala hamaa keessa yookiin ulfaataa keessa osoo jiran Dr. Balaayin Lataa yeroo isaanii qaalii tajaajila gurguddaa fi hojii itti gaafatamummaa gurguddaa osoo qabanii yeroo kana nuuf kennitanii sagantaa kana kabajanii yeroo isaatitti jechuudha. Yeroo eenyuuf mijaa'aa jedhutti barbaadaa turre yeroo kanatti argamtanii ibsa bal'aa fi barnoota bal'aa hawaasa Oromoo irraa ammoo wanti eegamu maal akka ta'e silaa gurra banatee namni viidiyoo kana yookiin ammootu sagantaa kana yoo caqase waa hedduu nama barsiisa. Dhumarratti wanti ani jechuu barbaadu isin lachuu ulfaadhaa nuuf jiraadhaa yoo Rabbi jedhe sagantaa biraatiin illee walitti deebinee uf duraaf maaltu mala kan jedhu hawaasni Oromoo ogeeyyii fayyaa Oromoo bira bifa kamiin dhaabbachuu qaba kan jedhu sagantaalee garaagaraa hojjechuu qabna jedheetiin yaada. Yoo kana goone malee mootummaa qofaan keessattuu yeroo ammaan tana haalli biyyattii kennaa waggoota arfan dabran kana waraana keessa akka dabarte beekamaadha. Dinagdee guddatu gara siffaca'e dinagdee gara siffaca'e sana biyya san keessatti nageenyi bu'ee rakkoo hospitaalota biyyattii teennaa kana hiikuu irratti ogeeyyii fayyaa kana bira dhaabbachuu irratti bara isin xiyyeeffattu hawwii kenna hawwii Oromoo maraati. Kanaaf mootummaanis gara isaatiin waan hojjechuu qabu itti yaadu jedha. An gama tokkoon dubbii takka qofa dubbadhee sagantaa har'aa keessaa baana. Waldaan Sikkoo Mandoo akkuma beekamu waldaa yeroo uummanni Oromoo eessumattuu yoo haa ta'u rakkate cinaa dhaabbachuudhaan beekamuu fi waldaa dhiibbaa namaa osoo hin taane ofii isaatii yaadee guyyaa waa bira dhaabbachuu hojjechuu qaban hojjetudha. Kallattii kanaan guyyaa galteen kuni galtu
دكتوروتا فيا أورومو كان نك دكتور باشامو وجين مريت جودان يونيفرسيتي مدولا بدو بسودان يونيفرسيتي تو كنا مو دكتوروتا بروس دو بسوداني مالت نورا إيجما مالي بسمبرات أبنا كان جدون غوفن دمي لينكين بنابيرا كربرات إن مون نبرو أموتو غرا غوفن دمي تين مالا كن دور دندن كاشا بيرانستي كالتي دايركت زيلي دان غرا ولداسي كوماندو يوغرغارتن مالك نكون سمونو نساء وسو أسي إتشمباني جودا بينين تكجول وسو رانمني كالتي مان إدو أما دكتور باشامو كاسن كنا كان تقو في حواسك إنك كان تجاجل وكتي غربراتي نموتو أكد ساتي ولديني سي كوماندو غوفن دمي سبب اتبانو لوكين barbaach seef tokkoffaa yuunivarsiitiin madda olaabuu handhuura lafa sikkoomandoo kana keessatti argama. Haa ta'u malee yuunivarsiitii biyyaati. Yuunivarsiitichi kun yuunivarsiitii biyyaallee yoo ta'e adda durummaadhaan hawaasa keessa jiru sana tajaajila. Garuu ammoo walda'iinsi sikkoomandoo madda olaabuu yuunivarsiitii yookiin qabeenya ofii godhatee osoo hin taane goofandimii liinkii kana baruun kan barbaachise yuunivarsiitiin biyyattii sana keessa jiru. Keessattuu yuunivarsiitiileen Oromiyaa keessa jiran irratti rakkoon akkanaa kun ni galataanaan yeroo kamiyyuu adda durummaadhaan fakkeenya gaarii ta'eetiin waan isarraa eegamu waan hojjetuuf ammas rakkoo kana dubbiin tun dubbii hayyoonni as keessatti miidhaman hayyoota ganda tokkoo yookiin qe'ee tokkooti miti hayyoota Oromoo qofaa miti sabaaf sablamoonni as keessatti miidhamanillee waan jiranii fi uummanni Oromoo sadarkaa kamiifuu biyya kamuu irra jirtan goofandimii liinkii maqaan kiyyas achirra maqaa Abdurrazaaq Kadiir jedhuun jira Ramadaan jedha Kamaal jedha isa san irra jiru san irratti akkuma agartaniin osoo waa ittiin darbine osoo waa hin kennine bira hin darbina gabraatiin ammootu warri Minisootaa fi naannoo Minisootaa keessa jirtan ammootu kallattii danda'ame kamiinuu kaashaanillee nu dubbistaniillee nu bilbiltaniillee gumaata kana kennuu dandeettanii bal'inaan ammoo dhimma gumaachaa kana irratti sagantaa biraatiin walitti deebina Dr. Balaayinee Lataa fi kolleejii fi hospitaala Nageellee Arsii irraa akkasumas ammootu Dr. Abbaashamoo Leencoo USA Ohio yookiin ammoo Ohio irraa na wajjin turtanii marii bal'aa fi ibsa bal'aa nu kennitanii fi hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Sagantaan keenya kanarraa kan warratti xumurraa hordoftoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwork bakka jirtanitti sagantaalee OMN biraa wajjin turtii gaarii guyyaa gaarii. حواس أورمو كندا مقالا إرمنتني في نانو سيجران تمارا حواسني أورمو بيا كندا مقالا إدمنتن جرات كوريك انديسيتو ديگر سومتا OMN وجين تون وتبجي دقدمي أفر برك لما في دقدمي سدي قافة بيا سنبسدرا واري بودم ساعتي لما إرى إيقلون هنگ ساعتي سقلي سقنتا تمس OMN في مري حواسا قفيسون إسنفرني جرو ماري حواسني أورمو مقالا إدمنتني في نانوي شجراتن مرتو سغنتا كنرتي آكا هرماتنيف وامتي يهاتي تجرا تمسري كرس أورميا ميدياني تو يكنادا مقالا إدمنتن أدهن تاسس ماتين أورميا ميدياني ترك باينان إرتي أرقموف قبي تمرو سانيتي ماتين OMN دايركتر ولانا OMN لجنة بوتا ماتين برفم تكنيشانا OMN أبدي جمال Gaazexeessaa Usmaan Baayyoo Gaazexeessituu Faayizaa Iliyaas Gaazexeessituu Na'imaa Umar Gaazexeessaa Usmaan Abdulatiifii fi keessummoonni biroo sagantaa kanarratti ni argamu. Teessoon Central Leons Recreation Center 11113 Street Edmonton ABT 5G 0EG akka ta'e. Koreen qindeessituu deeggarsa uummataa OMN beeksisee jira. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. 178 duwwaa 2 duwwaa 154 158 duwwaa 721 dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti waloon haa mari'annu. Anis Atis cufti keenyaahu OMN tumsuudhaan qabsoo saba Oromoo haa tumsu. koree qindeessituu sagantichaa Edmonton Alberta Canada.
Hawaasa Oromoo biyya Kaanaadaa magaalaa Toorontoo fi naannoo ishee jiraataniif OMN waxabajjii 17 bara 2023 Torontootti waltajjii marii hawaasaa OMN Community Engagement qopheessuu wajjin beeksisu gammachuu guddaadhaan. Guyyaa kanatti Daayirektarri olaanaa OMN Dajanee Guutamaa fi Aadde Naadiyaa Abbaa Biyyaa keessummoota kabajaa ta'uun gidduu keessanitti argamu. Dhimma waloo uummata keenyaa fi gahee adda durummaa OMN akka miidiyaa Oromootti bahaa jiru akkaataa cimsuun danda'amu irrattis isin waliin mari'atu. Marree waxabajjii 17 bara 2023 sa'a tokko yookaan 1 PM irraa eegalee beellamni keessan waliin haa ta'u jecha guyyaa kanatti qaamaan dhiyaachuun miidiyaa keessan akka tumsitan boriifis humna OMN ta'uu keessan akka mul'iftan kabaja guddaan isin affeerree jirra. Bakki walgahii High Park Area 4 teessoon 1873 Bloor Street West on M6R 2Z3 Canada. Bakki yaa'ii filan paarkii guddaa giddugala bashannana daa'immanii of keessatti hammate waan ta'eef ijoollee keessan qabadhaa kottaa qaamaaf qalbii guutuun waliin dabarsaa jenna. Odeeffannoo dabalataaf gama lakkoofsa bilbilaa keenya 64701 yookaan 64745 koree qindeessituu sagantichaa quunnamuu dandeessu. OMN ijaa fi gurra uummataa.